Exersaayisii 2.3 waliin ilaalla. Tokkoffaanii let R be a relation on the set A jedha, which is defined by R inni qixxaa ta'e comma B A plus B ni less than 9 dha jedha. Jalqabaa list the elements of R ni jedha. Inni lammaffaan immoo R inni qixxaataa inversiisaa faana walqixa dhaawoo jedhee isin gaafata. R'n inversiisaa faana walqixa dhaawoo jedhee isin gaafataa jechuudha. Let's do. Kan nuuf kennameeru isa kanadha. A lakkoofsa tamma jaatti nuuf kennameera. Relationiin keenya immoo A plus B less than 9 dha jedha. A'nis B'nis elementii eenyuuti? Elementii A'ti. Wanti isin dagachuu hin qabne immoo jechuudha. Lakkoofsa A lakkoofsa B kan nuti argannu as keessaatiidha. Kanarraa abbannee A plus B ni less than yookaan ni qixxaata 9 ta'uu qabaa jechuudha. Mee miseensa jalqabaa A keenya meeqaa jennu? A keenya ni qixxaatti 1 jennu. B keenya immoo meeqaa jennu? 1 jennu isas. Therefore 1 plus 1 ni less than or equals to 9 dha jedha. Lamni ni qixxaata lamni irraan xiqqaa yookaan walqixa 9ti. Right. So miseensi jalqabaa nuti argannee jirru 1 ta'a jechuudha. Because himni keenya nu dhugaamee jira waan ta'eedhaaf miseensi jalqabaa nuti argannu R'n keenyi akkamitti ibsaa deemna ree yoos ni qixxaata jenne 1,1 itti aansinee immoo A keenya itti aansinee immoo A keenya meeqaa jennu 1 haa jennu. B keenya immoo meeqaa jennu 2 haa jennu. Then let's check it. 1 plus 2 ni ishee kana walitti daanee less than or equals to 9 dha. Isa jedhuudhaaf yes 3 is less than or equals to 9 dha jechuudha. Kun himni kun dhugaadha waan ta'eedhaaf then koomaa jennee 1,2 qabnaa jechuudha. Akkasittiin listi gochaa deemna. Bifa kanaatiin listi gochaa deemna. A koomaa B keenya jechuudha. Koomaa jennaa 1,3 jennaa because 1 fi 3 yeroo walitti daaman 9tii gadi waan ta'eef 4dhan immoo. Again koomaa jennaa 1,4 1,5 So kana fakkaataa jechuudha. Hamma godaatti yoo ilaaltan kun haala rileeshiniin keenya itti ibsamudha. Innis immoo lakkoofsonni kun hundi isaanii walitti ida'amanii 9 fi isaa gadi ta'uu qabu jechuudha. Isaa ol ta'e jennaan rileeshiniin keenya sirrii miti. Fakkeenyaaf 6,3 6 ida'uu 3 irraan xiqqaa yookaan 9ti jechuudha. 9 irraan xiqqaa yookaan 9 kan jedhu immoo hima dhugaadha. Kanaafiyyuu ni ta'a. Amma akka fakkeenyaatti himnes keessatti foorsii ta'uu kamiyoonaan jettanii 5,5 otoo hin jedhee hin ta'u. Sababni isaas 5 fi 5 walitti daane meeqaa 10 immoo irraan xiqqaa yookaan 9 yoo jenne foolsiidha. So 5,5 as keessa jiraachuu hin qabu jechuudha. Yoo hima kana keessa ilaaltan tokko hin jiru. Listi gochuu qabdu jechuudha akkasittiin ofii keessan. Yeroo listi gootan immoo inni biirra jiru weezer kun R'dha mitiiree R'dha kun inni amma gubbaa walitti ibsine jiru kun. Inversiisaa immoo 3,6 2,6 jettu isa kana jalqaba oolchitu akkasittiin ibsitu jechuudha. 3,5 2,5 4,5 1,5 jettanii erga ibsitanii booda R'n keenya ni qixxaata R inversii dhaawoo isa jedhu check gochuu dandeessu. Yes R'n keenya inversiisaati.
Inni lammaffaa immoo let R be a relation on the set A which is equal to lakkoofsa 7 lakkoofsa 7 listi kee jira defined by R'n keenya A, B dha. A fi B ni miseensa A ti. Then 4 divides A minus B jedha. A nis B nis miseensuma A ta'ee A minus B divided by 4 barbaaddu jechuudha. Kanu erga barbaadanii listi gootu. Let's do. A keenya miseensa lakkaawwii 1 2 3 4 5 6 7 nuuf kennee jenna. Relationiin keenya immoo A minus B ni afuriif ramuu jedhee jira. A keenya meeqa haa jennu? 7 jennee haa jalqabnu. 7 jenna A keenya. 7 jenna lakkoofsi guddaan isuma waan ta'eedhaaf. Then yoo barbaachisaa ta'e immoo tokkoyyuu jechuu ni dandeenya. B keenya immoo ni qixxaataa meeqa haa jennu? 3 haa jennu. Tokko yoo jenne hin ta'u. Maaliif yoo naan jettan 7 hir'isuu 1 hiruu 4 ni qixxaata 6 hiruu 4 hin hiramne. Haftee malee hin hiramne. Kanaafiyyuu tokko hin ta'u jechuudha B'n keenya. 3 godhe 2 hin ta'u. Maaliif 3 godhee 7 hir'isuu 3 ni qixxaata 4 ni qixxaata 4 hiruu 4 ni qixxaata 1 ta'a. Right. Kanaafiyyuu deebiin keenya inni jalqabaa N keenyi 7 yoo ta'e rileeshinii keenya barreeffachaa deemuu qabna jechuudha. Relation is equal to jennee 7,3 jennaa jechuudha. Zeen itti aansinee meeqa haa jennu? 6,1 yoo jenne hin ta'u. 2 jenna. Maaliif 2 jennaa? 6 hir'isuu 2 irraan 4 ni qixxaata 4 irraan 4 ni hirama mitiire. Right. Kanaaf hin jedhee jechuudha. 6,2 jenna. Itti aansinee 5,1 jenna. Innis afuriif hiramuu waan danda'uudhaaf itti aansinee meeqa jennu? 4,1 jechuu hin dandeenyu. Sababiin isaas hiramuu hin danda'u waan ta'eedhaaf 3,1 jechuu hin dandeenyu. 2,1 jechuu hin dandeenyu. 2,2 jechuu hin dandeenyu. 2,2 jechuu hin dandeenya. Maaliif yoo naan jettanii lessiit 2 hir'isuu 2 irraan 4 ni qixxaata 0 ta'a. 0 immoo hirama haftee malee waan hiramuudhaaf ni danda'ama. Itti aansinee 1,1 jechuu dandeenya. Lakkoofsa hunda isaaniiyyuu walitti firoomsuu hin dandeenya. 3,3 qabna. 4,4 qabna. Kanaafiyyuu doomeeniin rileeshinii keenyaa ni qixxaata 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ta'a. The same is true for range. Rangeeni kan rileeshinii keenya imeejii jechuudha. Qixxaataan isaas isuma kana ta'a jechuudha. Isuma amma ibsaa jirru kana ta'a jechuudha. Inversii jechuun immoo R paaworii isaa jechuudha. Innis isuma gubbaa kana faana wal qixa. Sababni isaas 2,2 1,1 3,3 4,4 warra jedhan haala wal fakkaatuutiin waan ibsaa jiraniidhaaf jechuudha. Kanaafuu doomeenii fi reenjiin isaaniis maal ta'a? Wal qixa ta'a jechuudha.